Harka fuunee kan jirtu daawwattoota keenya kun waliif miidiyaa kan karaa toora yuutuubii keenya isin qaqqabudha. Hayyee daawwattoota keenya har'a keessummaa tokko isin qabadheen jira. Eenyudha laataa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Turtii gaarii. Haalli guddina kiyyaa ijoollummaadha. Ani mucaa Oromoo kan Harargeeti. Akkuma beekamu hawaasni hundinuu waan irratti bu'uuramee ijaaramee ijoollee isaas guddisu mana isaas eenyummaa isaas itti mul'isee guddisuu qaba. Ani haalli guddina kiyyaa haala guddina aadaa giddugala godhate. Maatiin kiyya maatii amantii musliimaa hordofan maatiilee sheekaati. Kanarraa kan ka'e haalli guddina kiyyaa haala amantaa keessatti ulfina qabu. Garuu gara caalu guddinni kiyya ijoollummaadha. Aadaa Oromoo Harargee giddugala kan godhatedha. Akkuma beekamu guddina keenya waan bu'uura ta'u keessaa tokko aadaalee afaaniin daddarbaa dhufan dhagahuudhaan kan ijaaramedha. Ani jireenya aadaa giddugala godhateen guddadhee siin jechuun danda'a. Hawaasummaa uummata keenyaa isa ijoollummaatti ganaa osoo waggaa tokko hamma torbaan geenye yoo amantaas tahee nama quraana dubbisee fixe ta'uu qabda. Yoo aadaa Oromoos tahee nama abaabuu kee lakkooftee Oromootti galchitu ta'uu qabda. Waggaa torba duratti uummanni san eessaa akka dhufe Oromoon akkamitti akka qubsuma lafa kanaa qabatee jiraatu gosoota Oromoo jiran gosoota jiran keessaa fakkeenyaaf ammaan Oromoo Harargee keessaa gosoota Oromoon Harargee warri Harargee bahaa jiru afran qalloo fi anniyya. Ani afran qalloo irraa afran qalloo keessaa immoo daga baabbilee alaa fi oborraatu jira. An dagarraahi daga keessa maasadii jira gaanna jaarsoon olee fuumee jaama ani jaarsoon raahi jechaadha toora kanaani. Akkasitti ijoollummaan keenya aadaa ofii eeganii afaan ofii baranii seenaa ofii baranii kan guddatan guddina of beekuu irratti hundaa'e. Akkaataan guddina keenya baadiyyaa immoo uummanni keenya gartokkee qotee bulaati. Qonnaan bulaasii tikfattees qaba. Naannoo qonnaan bulaatitti naannoo lafa ijoollummaa kiyyaa qaalaa jabara isa jennu gaa maal jettan badda daree. Badda dareedha qaalaa jabara lafti keenya naannoon ani itti baadiyyaa keenya. Kanaafi naannoo qaalaa jabaraa kana keessatti daladhee guddadhee kanarraa kan ka'e ijoollummaa keenyatti maqaa gaarreenii maqaa naannooleedha maqaa uummata maqaa gosoota Oromoo lafa garaagaraa jiranii maqaa afaan Oromoo fi lugoota garaagaraa loqodoota adda addaa jiranii barachuu irratti bu'uura godhannee gaafa nuti ijoollee wanti gara caalu ijoollummaa keenya mul'isu Oromiyaan kutaa 11 jennee kutaawwan 11 san waggaa torba dura sammuu shamadda. Kanaafi aadaa of beekuudhaa giddugala kan godhate siin jechuun danda'allee guddina kiyya ijoollummaa. Basallaa gaafa barataa turte jireenyi baratummaa kee maal fakkaata ture mana barumsaa keessatti? Basalaan barataa akkamii ture? Egaa mana barumsaa keessatti ani barattoota yeroo jalqabaa naannoo keenyatti qubee baratanitti aaneetiin daladhee wagguma 2-3 na dursa qubeeni yeroo 83 akka warri Itoophiyaa ja'utti yookaan ta'an 91 lakkoofsa keenyatti jijjiirama san keessa maatiin kiyya maatii kitaabni qubeetis qabsaa'onni qubee barsiisanis itti booda'anidha. Waan beekamaa naannoo keenyaa keessaa tokko akkuma maatiitti maatiin kiyya maatii qabsaa'otaati. Amantaa qofa miti amantaadhaanis islaamummaa naannoo keenyatti qaba bal'ise maatii kiyya qabsoodhaanis qabsoo keessatti qooda qaban waan ta'eef jireenya kiyya barumsaa kaniin eegale mana barumsaa dhaqeetii miti. Kutaa tokkorraa eegaluu dura daa'imummaa quraana qara'u jira. Achi booda dagaa osoo nuti quraana jirru akaakoo kiyyatu sheekaa achitti quraanni qara'ama. Qubeedhaan barachuun eegalame 84 faa 5 faa. Yeroo qubeen eegalu ani barattoota qubee jalqabaa san keessa jira mana barumsaa. Kanaaf mana barumsaa barreessuuf dubbisuu osoo hin danda'uutiin seeni. Osoon kitaaba dubbisuu osoon kitaaba baradhu. Osoon kitaabaan argee afaan Oromootiin barraa'e addumaan gaa kitaabni adda bilisummaa Oromootiin qophaa'e baandiraa keenya gubbaarraa qabu kan qubeedhaa tokko jira. Mammaaksoota muraasa fa'aa qubee fa'aa ofirraa qaba. Isa san dubbisuuniin eegale waan ta'eef mana barumsaa gundoku nama dubbisuuf barreessuu danda'u ta'eetiin dhaqee. Kanaaf mana barumsaa yeroo dhaqu sammuu kiyya guutuu kan ture qubeedha garuu immoo barumsaan eegalee kutaa tokkorraa naannoo 86 jechaadha gaa fagoo seeti akka hin taane naa dhiyoo jechuudha eeggadda qubee barreessaaf dubbisaatiin eegalee jecha manatti shaakalsiisan immoo sana sababis qabsaa'onni mana keenya galan yeroos kanarraa kan ka'e qubee isaantu uummata barsiisa ani immoo
Hogguu addumaan addi bilisummaa Oromoodhaa biyya gadhiisee warri OPDO kun iddoo qabachaa dhufu. Qubee warruma gurguddaa seera barreeffama qubeetiin barsiisa ture. Na akkasitti mana barumsaa keessa gaafan kutaa lamaffaa baradhu barsiisaa qubeeti mandara isaanii ganda keessaan. Qubeetti ni naafa guddaan qubeedhaaf eeggadha. Addumaan seera loqoda afaanii kan naannoo sanii eeggate barreessuu irratti xiyyeeffadhe rosi. Booda mana barumsaa hogguun seenuu nama barreessuuf dubbisuu danda'an hin ta'eef xiyyeeffannaan kiyya caalaan miidiyaa ture. Kutuma sadirraa egalee maas miidiyaa mana barumsaa keessa anaatu dhawwaaqa yookaan ta'an anaatu qaaqa sagalee kiyya ol fudhatee dubbata maas miidiyaarraa waan garagaraati. Mana barumsaa keessatti barattoota jiddu galeessa jaaman keessaan jiran barataa jabaa goobazii jaamusanis miti barataa dadhabaa qofaas miti jiddu galeessa ijoollee jaaman keessaan jira. Gara caalu xiyyeeffannaan kiyya mana barumsaa ijoollummattu barumsa booda jireenya jiruuf mul'ata guddaa qabaachaadha. Amma immoo akka sabaattis akka amantiittis akka gartee miidiyaattis gara fuulduraa maal hojjechuu akka hin qabu yaadaatiin kutaa tokko amma 8 mana barumsaa baroodaa bakka itti baradhe keessatti kana keessaan darbe jireenya kiyya ijoollummaadhaa mana barumsaa gara caalu nama miidiyaa ta'uun walalooleen barreessaa shaggooyyee garagaraa kan hawwisoodhaaf wallistootaaf sirboota barreessu waan akkasii keessa kan darbe. Booda high-school hogguun dhufuus miidiyumaa wajjin itti fufee high-school hogguun bahus filannoon barumsaa kiyyaa afaan Oromoo ture barsiisummaa galee afaan Oromoodhaa diploomaa barachuudhaaf fedhii guddaan qaburraa kan ka'e afaan Oromootiin baradhee afaan Oromoodhaa isaan baradhu kanaan caalatti barreessee walaloolee dhaabbata reediyoo fi televezyiinii Itoophiyaa kanaaf dhaabbata reediyoo fi televezyiinii Itoophiyaa damee Haraariif erguun waan akkasii dhaabbataa ture asoosama gaggabaabaa barreessuun waan kun jireenya kiyya ijoollummaa mana barumsaa ture. Mana barumsaatti hogguun fiin high-schoolii xumuree booda immoo gara caalu daldalaa fi barumsa walitti makaadha wal cinaa qabuun hin deemu eegalee. Yeroo san keessa gaa anaa barumsa 90 fi bara 97 faa sochii siyaasaa ture. Ani barumsa gara yeroo namni kolleejii jiraatu dha yeroon kun yeroo kolleejiiti. Ani immoo gara qabsoo waafidoottiin deeme yeroos waafidoodha filannoon biyya kana jiru waan ta'eef booda achirraa immoo gara biyya Soomaaliyaadha. Yaadig baqachuunis dhufe. Asii Soomaaliyaa deemte. Soomaaliyaa deeme 98 kana faa keessa maal kana keessa achittis daddabarsee. Mee asii erga gaafa achi deemtan maal faasi mudate? Biyya Soomaaliyaa keessatti hojii kiyya guddaan ijoollee karaa daddabarsan kanaas ture. Warra koblaayi jennaan warra baqatee deemu kana kan daddabarsan keessaas ture. Jijjiga keessatti biizinasiilee mataa kiyyaa fa'aa eegalee maal godhee achi deebi'ee dhaabbatuma reediyoo fi televezyiinii Itoophiyaatti hojiin hojjechuudhaafis qacarrii muraasaas godhadhee booda isaas dhiisee bahee gara mooraa leenjii waraanaa of galchee achis bahee. Yeroos maal fakkaata akkam turte yeroo sana? Umrii ijoollummaa waan ta'eef waa hundaa'uu qabdee fiixaan hin baastu. Ni jalqabdanii dhaabda. Yaa seenaan kana bal'aa waan ta'eef hedduu keessa hin gallu garuu immoo gaa xiyyeeffannaa kiyya gara caalu kan hin godhe yeroo san keessa akka sabaatittis akka amantiittis sabii kiyya gara fuulduraa maal fakkaachuu akka qabu yaaduu irratti ture. Booda garaagarummaa amantiin qo'achuu eegale. Amantii keessa yeroo kiyya hedduu garaagarummaa kana qo'achuudhaan daldala barumsa garaagarummaa amantii irratti qo'achuu fi falmiiwwan gaggeessuun yeroo dheeraa fudhate. Naa jireenya kiyya mana barumsaa gara high-school irraa eegalee ol jiru hojjechuu barachuu wajjin kan walitti hidhamedha. Hojjettee of jiraachista naannoo keenya akkuma beektu ati haramaa baratte waan ta'eef naannoo namni of barsiisudha. Naa booda gara kolleejii yeroo itti seenutti gara amantaattiin dhufe. Addumaan gara Kiristoosiin amanuu gara amantaa kiristiyaanaa yeroo dhufu immoo wanti ta'aa dhufe maali gara tajaajila yeroo guutuu waldaa kiristiyaanaa keessa hojjechuuttiin dhufe jechaadha. Naa kana fakkaata. Dume ijoollummaa keetti kaayyoon kee maalidha ture? Maal hawwita turte? Maal ta'uu barbaadda turte? Ijoollummaatti namni hundinuu waan adda addaa yaada. Ani gaafa ijoollummaa kiyyaa yoon guddadhe maaliin ta'a kan jiru keessatti garuma malee gaazexeessaa ta'uun hin jaalladha ture. Keessumaa gaazexeessaa siyaasa Oromoo ta'uu hedduun jaalladha. Kanarraa kan ka'e fedhii guddaa kanaatiitu na keessa jira maas miidiyaatti maxxana. Sammuun kiyya ijoollummaa hundinuu kan qabame amantiis maalis caalaa biizinasiis caalaa siyaasaan ture.
Na kanarraa kakee osoo ni fi gaafan guddadhee gaggeessaa siyaasa Oromoo fa'aa ta'uun jaalladha ture akkas ture garuu gara amantiitti yaadni kiyya akka dhufu tilmaameen beeku karaan nama keessa jiru karaa guyyaa keessaa dhufeedha na jechuun malee ijoollummaa kiyyatti gaazexeessaa siyaasaa dhimmoota Oromoo irratti xiyyeeffatu ta'ee ta'uu barbaadaan ture nagaa boodarraa isa ture mul'anni kiyya ijoollummaa kanaaf mana barumsaatti xiyyeeffannaan kiyya barumsoota caalaa biraa caalaa afaan Oromooti. Barumsa afaaniitiif xiyyeeffannaa guddaan qabna afaanillee afaanota dubbachuun sodaadhu gara malee afaan dandeettii afaanii kana fedhii guddaas qaba na kana fedhiin kiyya ijoollummaadha jechuudha na garuu akka namatti illee kaayyoon gara fuulduraa maalii manaaman jaamee mana togguu haasa'amu ani filannoo lama sadiin godhu gaazexeessaa yookaan ta'an hoogganaa siyaasa Oromoo ta'uu barbaada ijoollummaa kiyyatti filannoo biraan qabu kanaaf barataa afaanii ta'uu filannoo godha gaafan kaampaasii fa'aa dhaqu poolitikaal saayinsii fa'aa baradhee isaan biyya kana jijjiiru fedhiin kiyya ture garuu immoo siyaasa Afrikaa gowwaa ta'uusaa hogguna haaskuul seeneen bare haaskuul yeroon seenu siyaasni Afrikaa gowwaadha siyaasa gowwaa kana keessa seenu akka narra hin jirre yaade 97 immoo waa fidoo seenee yaaleetiin ture. Taa'ee ilaalee siyaasni Afrikaa immoo siyaasa gowwaa siyaasa walajjeessu wal balleessuuti siyaasa sammuutii miti kanaaf achi booda siyaasarraa ala of godhu filannoo godhadhee jecha. Tole mee har'a dhimma amantii hojjechuu irratti dabaltee TV irratti sin arga mo'aa TV irra jirta kanaaf iyyuu hawwii kee isa yeroo sanaa ittiin hojjetaa jirta jechuudha. Hawwiin kiyya ijoollummaa ka gaazexeessaa ta'uu waan barbaadduuf ummata odeeffannoo haaraa kan nuufi garuu hawwii fi yaanni ijoollummaadha hundinuu hafeera 2004 yaani gara sababii ifa dhugaadhaa isa waaqarraa naaf dhufe gara Kiristoos Yesuusitti amanutti yeroon dhufe irraa ka'ee hawwii siyaasaa hawwii miidiyaa hawwii maalis caalaa hawwii hojjetaa waaqayyoo ta'uutiin naa dhufe booda gara kitaaba qulqulluu afaan Oromoodhaa Loqoda Harargee Hakumoofaa hiikamuu fi mirkanaa'uu qabuutii ture. Ana kitaabicha hiiku seene kan hiikame kan biraa jira jaamee dhufee kitaabichi isa san mirkaneessuuf waggaa 5 ol Ethiopian Bible Society wajjin ta'ee hojii kana keessa darbe gara mana barumsaa kitaaba qulqulluutiin galee yaada kiyya jireenya kiyya hundumaa kaayyoo jala ganamaarraa mul'ata ganamaarraa waan hundumarraa daayivartee gara ergama hundumarra caalu tokkotti hin dhufe egaa amma miidiyaatti dhufuun kiyya fedhii biraatiif miidiyaa keessaa tokko sooshaal miidiyaa akka feesbuukii fa'aadha isaan irratti baay'inaan barruulee wangeelaa wal qabatus dhimmi tokko wanti qabatama uummataa sinaaf waan ta'eef barreessa miidiyaa fedhii ijoollummaa saniin miti amma kan hin fayyadamu amma kan hin fayyadamu mul'ata isaa haaraa ergama isaa waaqarraa ta'e kana wajjin wal qabsiiti na kanaaf yeroo ammaa kanatti mo'aa irrattis egaa dhiyoo kana mo'aan deebi'eefaa sagantaa qaba jimaata galgala darbayyuu na ani barumsuma wangeelaa wal dura duubaanii wal jalaan katti fufaa ta'e isaan hojjechaa jira fedhii ijoollummaa san jechuun danda'u kana inni amma mul'ata biraati inni san isa ofiif beekamaa ta'uu fi hojii gara biraa hojjechuudha inni jireenya hafuuraa yookaan ta'u wangeela miidiyaan barsiisuu immoo mul'ata gara biraarraa dhufe kanarraa kan ka'e ammaan dura yeroo mo'aan qilleensarra ture kana duraattis mo'aarra tureera achi mo'aan hogguu wajjiniin bu'ee hoggunni deebi'ummaas waliin hin deebi'e. Na kuni jireenyi amantii nama tokko kan uumuudha jeetii yaada. Ayyee baay'ee ulfaadhu. Mee mana jireenyaa kee daawwadheen jira kitaabota hedduutu jiru. Akka kitaaba baay'ee dubbisuu jaallattus sirraa hawwadheen jira. Mee kitaaba dubbisuu irra jireessaan yoom jalqabde? Waan tokko simuuf ani bara kitaaba dubbisuutti eegalee yaadadhu. Sababis maatii musliimaa irraa hin dalladhee guddadhe waan ta'eef quraana dubbisuun afaanuma hiikkachuu ababuu jenna gaanuti na arraba fi hiiku wajjini arrabni kiyya kan ababe abacaa fi aliif baataadhaan kanaaf yeroo kana ka'ee yeroo jiru dubbisuu keessa jiraadheedha keessumaa islaamummaatti iddoo guddaa kan qabu dubbisuudha. Islamni kamillee gatti walii galuu danda'a addunyaa kanarratti quraana keessa boqonnaan yookaan ta'an suuraan jalli qabawee iqraa kan jedhu baradhu kan jedhudha dubbisuun dirqama addaan ammoo dubbisuu kan hin eegale filannoodhaan bara 90 fi bara 90 fa'arraa ka'ee
akka Itoophiyaatti naasoo jira gaa 98 akka addunyaatti kitaabni akka keenya 98 jechuun kitaaba Maadii Hamid Muudeedha galmee jechoota afaan Oromoo tokko ture beekaatiin galmee kanarra deddeebi'ee jechootaa fi hiikota isaanii waliin qo'adha argite kitaabota mana barumsaa ni dubbisaa kitaaba dabalataan Oromoon barreessu garaagaraa ni dubbisaa baay'ee sirban jaalladha ture sirba waan jaalladhuuf jecha sirba ni dhaggeeffadha kitaaba waan jaalladhuuf jecha kitaaba ni dubbisa kanarraa kan ka'e egaa dubbisu yeroo saniin eegalee yeroon 95 irraa eegalee jiru immoo yeroon guutummaan jireenya dubbisuutti galeedha kitaabota 30 hanga 40 manaaman godhachaadha walii qabachaa qamaatiin olaan hedduun qamaa ture mana barcaa kana keessatti qamoo fi walleelee durdurii namaaf wallisaadha walleelee haaree wallisaa walaloo barreessee dubbisaadha bakka itti dabarsitu manni barcaa bakka bashannanaa guddaa addunyaa kanaati bashannana san keessatti eegan qamaa olee booda galgala yeroon galu halkan dubbisaatiin bula kitaabota garaagaraatiin dubbisaa booda gaa akkuma beektu kitaabni dhaabaa wayyeessaadha kunis kitaaban jalqaba dubbisee itti jireenya kiyyaa gara jaalala kitaaba dubbisuutti dhufee jeetii yaada 98 kun maal kun gara 2000 faa hogguu dhufnu immoo yerootti miilineem Itoophiyaa jaan kanatti kitaabonni Oromoodhaa dammaqinaaf barraa'uu eegalanii yeroo kana keessa dubbisuu guddattiin seene 2004 gara jireenya amantiittiin dhufee kitaabota hafuuraa baay'inaan dubbisuu fi kitaaba Oromoo kanuma gabbee hunda magaalaarraa argitanaan qarshii 100 hin qaba yoo ta'e kitaabni yoo 100 ta'e laaqana dhiiseetiin kitaaba bitadhee galaa anna dubbisuutti seene dubbisuun ammoo fedhii barreessuun na keessa kaa'e arra jireenyaan amma jiru kan hin dabarsu karaa waan sadii qofa godhuu jechaadha tokko hojiin dhaabbataadhaan qabu akka nama kamitti illee hojjechuudha ni gara biraan niin kadhadha jireenya kadhannaa fi sanbooda dubbisuuti yeroon kadhadhu jireenya amantii kiyyaa ijaaruudhaaf isaa wajjin kan deemu kitaaba hafuuraan dubbisaa yeroon hojjedhuu fi jireenyaan qabu gara biraa keessatti immoo kitaabuma garaagaraa na dubbisu narra jiru hunda kitaaba barreessitoonni keenya garaagaraa barreessan hedduun dubbisa garuu yeroo dhiyoo as kitaaba Oromoo irratti illee hedduu gammadaa miti ani sababis baay'ina kitaaba gabboohu malee qulqullina barruudhaa gabboo ajee waan hin yaaduuf kana fakkaata kanaaf hin dubbisa. Tole sumaan ergaa akka isaan qulqullina gaariidhaa fi qabiyyee gaarii irratti akka isaan maxxansanii ergaa dabarsaa fi jirta jechuudha. Maaliif amma kitaaba Oromoodhaa amma maxxanfamaa jiru laalchise ani kitaabota afaan Amaaraatis afaan Ingiliziis kitaabota garaagaraa hin dubbisa. Yeroo ammaa ijoolleen keenya kitaaba barreessu jirtu natti nafini ilaa warra keenyaatu daayinaa makiinaa jaanii jira yoo arginni beektate daayinaa tana warri qotee bulaa keenyaa kun akkitti bitu naatun binnee jaaniin maqaasii anaatun binnee jechuuf namni bita. Eenyutu eenyu gadi ani si gadi miti anaatun binne jaaniiti naatun binne dha maqaansi naatun barreessine ta'uu qabu barruun arra barreessonni Oromoodhaa hedduun isaanii kitaabni isaan barreessan namoonni gurguddaa hedduun isaatu kitaaba mana galtee kitaaba fuula 300 jecha 30 jecha 20 jireenyatti hiikamuu danda'u hin qabne barraadha kitaabni barraa'uu haa qabu bu'uura akkamiin akka ta'e saayinsiin barruudhaa if danda'ee jira. Isa barachuus gaafata amma immoo yeroo ammaa kitaaba fuula 100 kun barruulee qoosaa dhuunfaa isaanii maxxansanii eebbaaf galma akkasii taa'uun arginu jaanii beeksisatti baay'isan baay'ina beeksisaatti jecha dhaqnee hedduutu gurguru jira kanaaf amma dubbisuutti filannoon kiyya kitaaba afaan Oromoo caalaa kitaabota hafuuraas yoo ta'e kan afaan Amaaraati waan inni jibbuuf miti akkuma isin jeef jaallachuu keessatti hin guddadhe garuu waan inni erga irra dhabeef yookaan kitaabota Ingiliffaadhaa garaagaraatiin dubbisa malee gara waldaa dhuftee mana amantaa keessatti kitaabota hafuuraa murteessaa ta'an muraasa ni argatta. Alaahis akka jumlaan hin jiran hin jenne namoonni ergaa gaggaarii barreessan muraasni jiranii jechaadha. Kanaaf barruun keenya rakkina kanaatu jira. Keenya gara xumuraatti deemaa irraa waan baay'ee haasaa oollee bifa qosaatiin mee mudannoo qabda? Mudannoo qaba garuu amanuu kiyyaan dura mudannoo tokkoon qaba. Tole. Ani garmalee ijoollummaatti jiruu qamaatiis maaliis keessas kan hin galee jaalalaas ijoollummaan itti galee. Namni kiyya waggaa 15 jaalallee qabadhe. Har'a garuu 35 ta'e hin qabu. Hin qabu jechuun kiyyaaf dura fitte. Yeroo san keessa ana
dargaggeessa baadiyyaadhaa jabaa kana ta'ee halkan shaggooyyee kana dhooyina daansii kana deemnee ganda keessa sirbinaadha. Bakka sirbuunu kanatti durba kana wal harkaa fudhan sirbaan irra caaluudhaan naani hoggunii fi laga keessa bokkisee shaggooyyee kana dhawus seene durbi na bira walitti qabamti. Dargaggeessi ganda hedduun hin jaallatu. Gaafa tokko intala takkatanii kaadhimaa namaa tanni naqatamte akka isin jettanitti nuti gabbaran jenna. Ni kaan tandaqe guduunfaan tandaqe isin biratti akka naqachuu jechuudha. Isi jaalladheen namicha wajjin wal qabanne. Wal qabannee intala waamnee eenyu barbaadda keessaa filadhuu hin jenne. Siin barbaada naan jette. Ni naqate malee maal si godha miti si guduunfa fide malee maal fide miti ana akka fala jeen intala fudhadhee deeme. Intala wajjin tutturra gaa naa jiruu jaalalaa eegalla. Ibrahim dhabe gaaf tokko ani bakka biraa turee dhufe. Galgala hogguun fi gara mana isaanii isii barbaada dhaqu haati shiidhaa fooxaa shiidhaa uffattee balbala irra teessee jirti. Ana laala hin deemaa dhufee akkuma fiigaa dhufee way bareedduuti jechee irra lafa dhahee jaartii dhungani eenyu tortoraa. Intala seelaa dhaqabee haati hogguu eenyu teessee lolte fiigee baqadhee achumaan intalas dhiise mudannoo tokko. Ati sarpiraayizii gochuudha. Ilaa mudannoo tokko kana haadha na ta'uun gorsigaa fooxaa ishee uffattee alamaa teessi. Mudannoo tokko ni gara biraa amanuma kiyya dura sooshaal miidiyaa kanaan bara 2003 akka warra Itoophiyaatti feesbuuk irratti intala takka wajjin wal barra suuraa siidhaa bareedduudha maalii ilaalee walii barreessinaa maal jennaa chat goona gaa akka afaan ammaatti booda garuu garam deema maaf waliin arginuu jenna Hararitti kiimii kaaffee jira gaa kararra godaanarra ni beekte kiimii kaaffeetti wal argine ni wal beellamne ani beekaatiin halaala dhaabbadhee laalus seene. Maan hin shakkitee? Eegaa nama feesbuukiin beektu akkamitti amantee qaamante dha. Naa irraa gadi dhaabbadheetiin kan hin taa'ee jiru bakka akkasitti jee bakkaan hin taa'e itti hima kiimii kaaffumaan jira garuu. Tole. Booddee ni dhuftee ni teessi an suuraan kiyyuma kan yeroo sanii jira waan ta'eef. Si bartiishin. Na bartiishin. Ani immoo suuraa siidhaa kana amanuun dadhabe. Bilbilaan hogguu asoo inni sagaleen sii tokko na guddata ture. Naafu darra. Shakkii qabda. Alaalaan taa'ee isii bilbila dubbisaadhaa na dubbisaa achi as deemtu argeen gara duubaatiin beekuti. Baqatte. Baqadheetiin deemee baqeeffadheetiin booda akka carraa ta'ee kombolcha sargii tokko jira dhaqe. Achi dhaqnee mana sargii teenyee qamaa nagaa kombolcha. Osoo qamaanu dhufte seentee teesse. Bakka jijjiirrattee nama bira halaala irraa kaatee siqaa dhuftee na bira dhufte. Na beeyta naan jette sin beeyni hin jenne. Anaa balu naan jette lakkee ani hin beeku jenne. Feesbuuk irratti na barreessan ture waliifuu bilbilee wal argina hin jenne naan jette. Lakkee namaatu feekiidhaan feesbuukii maqaa kiyyan banatee jira jee kaadee achumaan haalee. Sababiis intalli jaartiidha. Idaa kun namni amma moga barri bara mudannoo hamaadha waan ta'eef feesbuukii kanarratti rakkina hedduu jira. Mucaatu jaarsatu xurataa bahee mana jira. Akaakonsaa sooroma baheera mana jira. So mana jiru maqaa tigisti jedhuun maqaa dhalaatiin feesbuukii banatee taa jaarsi suuraan tala bareedduu irra kaayatee maatii hundumaaf riikweestii ergee maatiin hundi deebisanii fi ilmi inni akaakotoof jira kan ilmi isaa da'u. Dalchu jechuun ilmi isaa kan dalchu mucaa kanaa fi riikweestii ergee deebisee fi bareedduuti yaabnaa minjee jaarsa hojjaasa. Akaakoon mana jira mana taa'ee chaatisa godhadha mucaa dargaggeessa. Osoo chaati godhu gaaf tokko jaarsi anta ganaa lijne fikir ustaatti qas baljee. Bade maal beeyti gadeen bakka dhiirti oltu jee jaarsa dhaate chaata. Nyaata malas ni argaa nyaata malas jee. Caljee deemee tigistii wajjin chaata walii godhuu isaati ala taa'anii jaarsi mana keessa tigistii ta'ee maraachee jira mucaa. Wadagaa mucaan mana keessatti ergamuu dide dargaggummaan itti dhagahame waan jaalallee qabateef wadarra jaarsi fukkara taabza ante mettaafa garaa tigistii neenye. Kunis jira jechuudha. Jasti gamuudhaan nalina kanaan jiruuf namni akka miidiyaatti illee naamusaan fayyadamuu qaba jeeti. Mee ergaa qabdu yookaan immoo wanta sin gaafatiin ati dubbachuu barbaaddu walumaa galatti daawwattoota keenyaaf qoodi. Ani ergaan ani qabu xumurarratti akka sabaattis akka dargaggootaattis yookaan tan akkuma dhaloota jaarraa 21ffaa keessa jirutti
walitti qabee dubbachuuf yoo yaadu akka sabaatti yeroon kun yeroo hamaa fi yeroo gidirfama hamaa keessa akka jirru beeknee naannoo garagaraatti waan akka sabaatti nurra gahu akka sabaatti qolachuudhaaf wal gargaaruun wal bira dhaabbachuun wal tumsuun keessumaa yeroo ammaatti hongeedhaanis waraanaanis kan miidhamaa jiru saba keenya waan ta'eef xiyyeeffannaa keenya guddaa gara deebisanii wal ijaaruu irratti yoo goone natti tola. Kanaaf adaraa keessan saba kiyyaa guddaan isin jaalladha. Wal gargaaruun wal tumsuun rakkinoota amma jiran kun boru waan darbaniif jecha irra wal bira dhaabbachuun isin biraa jiraatuun jaa akka dargaggootaatti addunyaan amma jirru addunyaa dorgommeeti. Dorgommee kana keessatti fiiginsi nama gosuma afuriin xumurama inni tokko warra jalqabeetuma jalqabarratti xobbeetti yookaan taan qacceetti ganamatti cabee hafeedha. Fiiginsi keessan akka hin cabneef eeggannaa guddaa godha. Inni gara biraa warra akka haalli isaan godhetti xumureedha. Haalli akka isin godhetti isin xumurina haalaan osoo hin ta'in waan addunyaan gara keessan fidde hundaan osoo hin ta'in sammuu keessaniin qophiidhaa fi ga'umsaan jireenya keessan hoogganaa jechuun barbaada. Warra gara biraa warra kaayyoo irraa kaatee kaayyoo nama dhuunfaa keessa seenee fiiginsa isaanii xumuruudha. Isin garuu toora keessan eeggadha. Sarara isiniif sararame qofarra deemaa jiraadha. Kaayyoo namoota biraa yookaan ta'an itti fayyadama namoota biraa osoo hin taane sammuu of danda'a fi bilisa ta'een fayyadamaan jaa warri afuraffaadhaaf fiiginsa keessatti warra milkaa'inaan xumuruudha. Kanaaf kaayyoo keessan galma keessan laalaa milkaa'inaan xumuruuf deema. Keessumaa dargaggoonni yeroon ammaan tanaa kun yeroo addunyaanis seexaanis waaqiis sabiis nu barbaaduudha. Keessaa filachuun garuu keenya gara kanaatti adeemnuun jaa akkuma nama amantii tokkotti immoo dhaloota kanaaf dhaamsiin qabu namni amantii kamillee hordoftu miidiyaa kana argitu amantiin kan dhuunfaa kan mataa keessaniiti inni rakkoon qabu garuu jireenya amma jirru kana booda jireenya akka jiru nu hundinuu ni amanna. Waa jireenya sanitti yaada jireenya kana booda jirutti akkamitti akka galamu karaan isaa akka ta'e murteessuudhaaf yeroon isaa amma sababiis duunee kaanee jireenyi murteessin hin jiru. Kanaaf jabaadhaa waaqayyo gooftaan kiyya isin haa eebbisu. Egaa hunda caalaa guyyoonni irra jirru ni darba guyyaan nuuf qophaa'e dura keenya jira guyyaan itti mo'annu dura keenya jira jireenya mo'achuu qabna politika mo'achuu siyaasa biyya kanaa mo'achuu qabna dinagdee mo'achuu qabna hawaasummaadhaan mo'ataa ta'uu qabna akka sabaatti ijaaramuudhaaf karaa hundumaanuu hojittis ta'ee jireenyatti barumsattis ta'ee qabsootti jabaadhaa jechuun barbaada ergaan kiyya kana. Abduun yeroo kee irraa qooduudhaan asitti argamtee gaaffii keenyaaf kabajjee wantoota barbaachisoo ta'an eksperiyansii kee yookaan muuxannoo kee sheerii waan nu gooteef maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomsiin jenna baay'ee ulfaadhu. Atis waan naaf feerteef sagantaa kana fakkaatuun uummata keenyatti ergaa akka dubbannu waan gara keenya dhufteef waaqayyo si eebbisu. Eebbifame. Hayyeen daawwattoota keenya qophiin nuti dargaggoo Abdusalaam Reewdaan wajjin goonee akka irraa baratan akka itti gammaddan abdii guddaa qabna. Qopheessaan qophii kana anaan Dugeetaachoo ogeessi kaameeraa keenya Amaanuel Akturaa ture torban qophii biraatiin nama walitti deebinutti nagaan tura.